yoo dibatanu akkamitti akka namatti tolu osoo argitanii dhugaa nama dhadhaa fuula dibate jechuudha baay'ee tokko namatti tola yeroo fuula iyyuu dibatan wow na fuula keenyarratti akkanatti rigaatoo dibannaa siniin jedhabboloota koo itti fayyadamaa baay'ee tokko gaariidha dhugaa burtukaan immoo miidhaa tokko illee hin qabu nama fayyadama malee miidhaa tokko hin qabu mataadhaafis taanaan fuulaafis taanaan akkaataa itti qopheessantu garagara malee baay'ee tokko ariifidha itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jedha. Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu buleewwan kiyyaa akkam jirtu nagaa jirtu yaa'u viidiyoodhaan yeroo baay'ee hin dhufu badeen jira jechuun hin danda'ama har'ammoo wanta haaraa wayiitan qabadhee isiniif dhufee jira innis maalinni yoo jettanii ani zim jedheeti miti kan qabadhee dhufe waan ofii kiyyaa argee wanta fayyadamee wanta namaafis hojjedhee namni itti fayyadamee irraa wanta sanirraa fayyee maaliifan obboloota kiyya kanaaf hin dhiyeessinii wanta ofii kiyyaa fayyadamee wanta namaafillee hojjedhee namni sunis fayyadamee wanta sanirraa bilisa ta'e maaliifan hojjedhee isaaniif hin dhiyeessinii jedhee tanaan dhufee wanta lama qabadheen isiniif dhufee jira innis maalinni yoo jettanii fuula keessanii kan madaatiin itti ba'e yeroo baay'ee wantoota adda addaa dubbachuu danda'u ani garuu jechuudha hiriitti xiyyaaf hojjedhee irraa badee jira anarratti illee yeroo baay'ee kushiinaa wanta fayyadamu fuulli kiyya zayitii yeroo hunda wanta fayyadu kushiinaa hojjedhu zayitii irraan kan ka'e fuulli kiyya shifnii natti gugurraacha natti godhatee jira innaa isarraan kan ka'e immoo hojjedhee ofii kiyyaallee narraa badee akkuma argitan fuulli kiyya yaa'u natti hin tolu kaameraadhaaf natti hin tolu malee fuulli kiyya badaam nuusunaa ta'ee jira deebi'aa immoo hirribarraan kan ka'e ijji kiyya kun miinjalli na gurraachatee ture isallee narraa fooyyessaa jira maafan immoo buleewwan kiyya kanaarra hojjedhee hin dhiyeessanii jedhee tananii gara keessan qabadhee dhufe innis maalinni yoo jettanii namoonni baay'een isinitti himuu danda'u yaa hojjechuu danda'u irdiidha irdiinis yeroo baay'ee akkanatti fayyadamna har'ammoo akkaataa itti fayyadamnu maanka ani baay'ee hin barbaadu maaliif fuulli kiyya nuusuu waan ta'eef isinumatti agarsiisufanii maankaa diqqoo tana kana lama fuudhe tananii maxbasaa kanarratti akaayee akka bunaatitti gurraacha godha inni tokkoffaan isa kana inni lammaffaan immoo maalinni yoo jettanii dhugaa wanta na fayyade keessaa inni tokkoffaan isa kana jechuudha innis maalinni burtukaana jechuudha burtukaana kana namoonni baay'een hin fayyadamu ani namarratti argee tanan hojjedhee ofii kiyyaafis na fayyade hiriyattiitii immoo madaatii qabdi turte madaatii san irraa balleessee jechuudha burtukaanni kun baay'ee akka viitaamin C itti fayyadamu warroonni viitaamin C argatanii bitan yookaan immoo bitachuu hin dandeenye akka viitaamin C itti fayyadamaa jechuudha innis akkaataa itti fayyadama isaa immoo isinitti agarsiisa maal gootu seetanii burtukaana isaa kana irraa quncisee tanan immoo isinitti agarsiisa isinitti jedha hordoftoota kiyyaa kanas immoo akaayitanan akkaataa itti fayyadama maaliin akka fayyadamtan hunduma isaaniitu isinitti agarsiisa eeggadha. By the way irdii kana yeroo akooftanii hiqaa goggogaatti naqattanii yeroo baay'eedhaaf ol keewwattanii itti fayyadamtu akooftanii kaatanii hiqaatti kaawwattu yeroo dibachuu barbaadan hiquma san keessaa qunxuraa kaa'aati wanta itti walitti makaa fayyadamtan isinitti hima isa walitti makaa fayyadamtu isiniin jedha amma irdii kiyya akaa'an jira burtukaana immoo itti deebina akkamitti akka fayyadamnu immoo isinitti hima yoo makaa isaati qopheessee ta'e isiniin jedha hordoftoota kiyya yeroo baay'eedhaaf immoo isinitti himuudhaa fi baay'een yaadaa ture garuu viidiyoo hojjechuudhaaf baay'ee tokko naaf hin mijatu bootaan itti hojjedhu kun jechuudha. Innaa obboloota kiyya deebi'ee dhufeen jira irdii kiyya laala yoo mul'ata ta'e akaayeen jira gurraachatee jira yaa waan mul'atu natti fakkaata gurraachatee jira irdii kana immoo akkamitti akka fayyadamnu isinittan hima eegaa maatii ammoo
burtukaana ani baay'ee hin barbaadu akkuma isiniin jedhe fuulli kiyya nuusumaa ta'ee jira. Kanaaf baay'ee waan itti fayyadamuun barbaanneef isinumatti mul'isuufaan qabadhee dhufe. Egaa maarree burtukaana kiyya tokkicha isin 2-3 illee hojjetattanii tallaajaa kaawwachuu dandeessu. Ani garuu diqqoo isinumatti agarsiisu waan fidee fi burtukaana koo akkanatti quncisee jira. Burtukaana kana quncisee kanarratti daqiiqaa meeqa daqiiqaa 10 jechuudha. Daqiiqaa 10 fi bishaan akka isin barbaadanitti ani takka bicha waan hojjedhe bishaan burcuqqoo shaayii takka itti naqee tananii daqiiqaa 10 fi daffisaa jechuudha. Daqiiqaa 10 fi erga daffiseen booda daakee tananii immoo isinitti deebi'ee dhufa. Toleewwan kiyya akkuma isin argitanii daffaa jira. Akkuma isin argitan kana daffaa jira isiniin jedha. Bakka daqiiquma xiqqootu hafe erga daffeen booda gara mafcaatti jechuudha kan juusidhaan illee haa ta'uu isatti naqxanii kaatanii hin daattu. Erga daattaniin booda immoo akkaataa akka itti gootan isinitti agarsiisa. Hunduma isaatu achiin booda yoo fayyadamtan dhugaa isiniin jedha baay'ee tokko gaariidha. Meeqaa akka walumaan laalla. Innaa obboloota koo ani isuma daffisan keessatti kanaan daakaa. Isin immoo mafcaa juusitiin illee kanas yoo qabaattan achumatti daakuu hin dandeessu. Achiin booda immoo waan itti goonuu isinitti agarsiisa. Argitanii daakee dhufe asuma keessatti daakee akkuma isinitti agarsiisanii qaasanii waaw dhibbii amma immoo isinitti hin deebi'a. Dhugaa isiniin jedha obboloota koo baay'ee kuni burtukaanni viitaaminii baay'ee of keessaa qaba. Fuulafis ta'ee mataadhaafis immoo akkaataa biraatiin akkatti qopheessan isinitti himaa yeroo biraatii fi kun dhimbiibee laala bifa isaatu akkatti bareedu. Dhugaa kun burtukaana duwwaadha. Deebitanii immoo erga dhimbiibdaniin booda kun qallaa waan ta'eef fuularra wanta nama dhaabbanneef deebi'ii immoo nishaan yookaan immoo boqqoolloo daakuu boqqoolloo kuni innis wantoota gugurraacha fuula keenya irratti yaa'anii fi shifiniin uumamu hundumarraa mishaadha jechuudha gaariidha. Isa kanaan immoo walitti deebisee tanan ibidda irratti danfisaa erga furdateen booda qabbaneessee ka'ee tanan yeroo barbaadutti fuula kiyya dibadha isiniin jedha. Dhugaa itti fayyadamaatii laala. Anatu isiniin jedhe ani wanta itti fayyadne fidee hin dhufu waan na fayyadeefanii fuula kiyyaa ammoo laaltani fuula kiyyarra oomtu wanti takka hin jiru. Yaa irree barraan kan ka'e hijji kunniin gugurraachi kunuyyuu sababa kanaatiin gannaa dhiise jechuudha. Qaawwala fuulli keenya qaawwala qaba akkuma dabbasaan keenya qaawwala qaba fuulli keenya illee qaawwala qaba. Fuula keenya qaawwala duude kana jechuudha. Dhugaa nuu bana yeroo dibattanii isinitti dhaga'ama jechuudha. Yeroo daffistanii kaataniin booda immoo ibidda irratti yeroo daffistanii kaataniin booda loomii maanka takkitti itti gootu jechuudha. Loomii maanka takkitti itti gootu. Loomiin wantoota xurii fuula keenya irraa hundumaayyuu nuuf sirreessa. Baay'ee wanti kunniin fuula keenyaaf baay'ee tokko hariifidha. Mee isinitti hin deebi'a wanna jedheetu. Egaa maarree hordoftoota kiyya burtukaanaa fi daakuu boqqoolloo loomii xiqqoo itti hojjedhee isinitti mul'ate. Ani xiqqoo isinumatti mul'isu waan dhufeef malee baay'ee hin fayyadamu amma. Innaa argitanii akkanatti qopheeffadhee jira. Yommuu akkaataa itti qopheesse viidiyoon isinii galu baate komentii jalatti na gaafachuu hin dandeessu. Maarree irdiin immoo asitti naqee jira. Asitti naqee jira irdii akaayisanii kuni. Irdii akaayii kana immoo akkamitti fayyadamna warroonni yoonaan jettanii wanti itti fayyadamtan irdii kana diqqeessitanii kaatanii wanti itti fayyadamtan irratti yoo keessanii damma jechuudha. Damma diqqoo itti dabaltu. Damma diqqoo itti dabaltu achiin deebi'ee immoo ani guddaa kanatu jira. Urgoo kana jechuudha. Urgoo kana itti dabaltanii kaatanii waliin mattaniit dibattu. Yommuu sukkaara bunni illee qabaattan sukkaara bunni itti dabaltu. Sukkaarri illee wantoota gugurraacha fuula keenyarra jiru hunduma isaatu nurraa balleessa. Inni illee urgoon kun illee akkasuma nurraa balleessa. Dammi illee baay'ee ariifidha. Irdii hidhamu akooftanii akkanatti goggogaa waan ta'eef bootaa barbaadan ol kaawwachuu dandeessu. Yeroo barbaadanitti immoo bootaa keessan sanii fuutanii damma diqqoo itti naqxanii urgoo kana itti naqxanii jechuudha. Bootaa tokkotti mattanii dibachuu dandeessu.
inni dura tokkoffaa wanti gaariini mucayyoo irraallee wanti irraa fooyyessee yookaan irraa balleesseyyuu dhugaan isiniin jedha dura odoo kana hin dibataniin dura kana wanti lamaan irratti walirratti hojjechuu barbaadee fi osoo kana hin dibatin irdii kana hin dibatiniin dura burtukaana hojjedhee isinitti agarsiise kana hojjettanii kaatanii duraan dursitanii burtukaana kana dibattu. Burtukaanni qaawala keenya kan duude fuulli keenya qaawala akkuma mataa keenya dabbasaa keenya kana qaawala qaba isiniin jedheen jira. Qaawala kana duude kana hin bana qilleensa wayitiitu akka isinitti seen wayii isinitti dhaga'ama yeroo dibattan wantoonni isin gubu wayii faa isinitti dhaga'ama jechuudha. Burtukaanni akka viitaamin C bitaa itti fayyadamanitti isin gargaara jechuudha. Qunceen burtukaana kana erga kana dibattanii dhiqattaniin booda irdii hawwame kanaa fi damma jettanii urgoo amma isinitti agarsiise jettanii walitti mattanii kaatanii too dibattu. Dhugaan isiniin jedhanatu isiniin jedhe fayyadamaa laala. Warroonni keessattuu kushiinaa hojjettan zayitii aduun asitti isin gubaa fuulli keessan bugurii adda addaa yaasa yookaan maadaatii godhataa isiniin jedha. Ani burtukaanni kun ija kiyya irriba gahaa waan hin qabneef iji kiyya hin gurraachata yeroo baay'ee yoo isinitti mul'ate iyyuu innaa ija kana jechuudha dhugaa akkanatti na gurraachatee ture narraa qannasee ammalaan narraa badaa jira iyyuudha isiniin jedha. Akkasitti yoo itti fayyadamtan baay'ee tokko waan ofii kiyyaa itti fayyadamee dhugaa namaafis hojjedhee warra maadaatii qabu hojjedhee kanan ture kenneefii ture irraa balleessee jennaan hiriyoota kiyyatti maaf hin himne jedhee gara keessan qabadhee dhufee obbolootan koo viidiyoo kiyyammoo akka jaallattan abdii guddaan qaba. Yaa waraabuun viidiyoo natti hin tolu yeroo baay'ee wanta biraatiin wanta gaariidhaan qabadhee wanta biraa isiniifan fida. Wantoota baay'eetu jira kan fayyadamnu fuula keenya yeroo fuula keessan dibattan immoo morma keessanillee waliin dibadha fuulli keenyaaf mormi keenya akka wal fakkaatu isiniin jechuu barbaada. Galatooma obbolootaan koo yuutuubii koo sabiskiraaybii laayikii sheerii naaf godhaa adaraa keessanii isiniin jedha. Turtii gaarii.